Nagaa fi araarri Waaqayyoo inni darbaa fi dhuma hin qabne bakkaa fi haala isin keessa jirtanii fi jiraattanitti isiniif haa baay'atu. Hordoftoota keenya hundumti keessanuu akkam jirtu nagaa keessanii nuti nagaa keenya Waaqayyoof galannaa ta'u. Warreen chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuudhaan maatii nuuf ta'a jedhee kabajaa isin gaafadha. Warreen maatii keenya taatan baga nagaadhaan dhuftan. Akkuma keessan duratti laayik gochuun sheer gochuudhaan akkuma nu jajjabeessaa turtan har'as laayik gochuu isin gaafadha. Kabajaaf jaalalaaniif yaada qabdan koomentii irratti nu barreessuu hin dagatinaa. Har'a viidiyoo haaraadhaan isinii deebinee dhufneerra. Viidiyoon nuti qabannee har'a dhufnee maalidha laata jechuun keessanii mudannoo yeroo daa'ummaa keenyaa nu mudate. Kanan gar'aatti anis ta'ee obboleettiin kun irraanfanne maaltu sammuu keenya keessa jira laata? Kanaaf mudannoo sanaa fi mudannoo yeroo biyya Arabaa dhufnu maaltu nu mudate isa waliin qooduu dhufne isa otoo viidiyoo keenyatti hin darbiin ati nagaa gaafadhu siin jedha. Nagaa Waaqayyoo bakka haala jirtanitti isiniif haa baay'atu. Hordoftoota keenya akkam jirtu? Nuti nagaa keenya egaa har'a dhufnee jirra. Akkuma asxuu isin jette mudannoo yeroo daa'imummaa fi mudannoo yeroo biyya Arabaa dhufnee maaltu akka nu mudate isinii qooduu dhufne. Egaa nu wajjin tura, nu jajjabeessaa, sheerii, laayikii, sabskiraayib nu godhaa, koomentis nu barreessaa, yaada qabdan hunduma yaada keessan koomentii irratti nu barreessaa, nuti immoo koomentii keessan hin dubbisnaa waliin tura. Mudannoon yeroo daa'imummaa kan nama boonchisus jira, kan nama kufalchiisus jira. Mudannoon obboleettiin koo qabdu maalidha laata? Walumaan waa laallu. Yeroo daa'imummaa keetii mudannoo yeroo daa'imummaa keetii kanan gammaatti inni irraanfanne wanta baay'ee nama mudata. Yeroo daa'imummaa tapha keessa, hojii keessa wanta baay'ee nama mudata. Garuu wanti yaadatanus jira, wanti irraanfatamus jira. Garuu wanta yaadatti amma ammaatti hin irraanfanne keessaa hordoftoota keenya qoodi. Wanti nani irraanfanne mudannoo baay'een qaba garuu ani isa keessaa garuu muraasumsaa isinitti himaa. Mudannoo nani qabu yeroo daa'imummaa kootii bishaan na nyaatee beeka. Bishaanii akkamitti akkana nyaate yeroo sana harmeen koo deessee ciisti. Guyyuma sana harmeen koo deesseetti achi bishaanii waraabuuf namoota wajjin deemee jechuudha. Yeroo inni deemu bokkaan roobee ture. Bokkaan akka malee roobee ture garuu lagdi nuti dhannee hin guunne ture dursee. Gaafa nuti lagicha dhannee waraabuu jalqabnu ani bishaan gaamummaatti hin beekareeti dhufee bishaan narra gatee na nyaatee maatii nan wajjin dhaqee sun hiyyanii bishaanicha keessaa na baasanii jechuudha. Baganuu baatee mudannoo ishii irratti na yaadadha. Bishaan nyaatee bishaan gottootatee nu jira nu deebiseera Waaqayyo haa eebbifamu. Mudannoo ani qabu hojii irratti otoo hin taane yeroo taphaati. Harmeen koo qoraan guureettee na argite. Garuu ani qoraan guuruu dhiisee tapha mijamrii namni wallaalee hin jiru. Isa taphachuutti goree mucayyoo durbii koo wajjin jechuudha. Isa taphachuutti goree abbaan koo dhufee na argee abbaa koo harmee kootti meeni harmeen koo isaa kan beektu sinuu akkatti dubara leenjisa warri dubaraan beektu qonxochaadhaan naaf turani. Achi eddasii tapha sanatti hin deebine. Achumaan nan jiidhee baay'ee reebameera waan ta'eef baay'ee qonxoxameera achumaan nan jiidheen jedha. Kan dhaqxee firgaadha isheen immoo taphatti gortee jechuudha. Hojii fan dhaqee Kanaafuu qoricha ishee argatte galgala yeroo gartuu inni kun baay'ee nama nazzansiisu iyyuuti. Indaan barumsa ta'eef jechuudha. Isheen dagattu yoomiyyuu jireenya ishee keessatti hojii dhiisanii waan tokkotti goruun akka ulee ta'e akka immoo adabbii ta'e barteetti jechuudha. Barumsa guddaarraa baratteetta. Mudannoon kun lammaffaa immoo kunis hojii otoo hin taane ooloo ta'e mana gajjallaatti. Achi otoo nuti innaa xixiqqoo wanti godhanis wanti dhiisanis hin beekamu garuu nan yaadadha mudannoo koo yeroo daa'imummaa keessaa mudannoo lama. Innis otoo hoolaa yaabbannuu durbii koo wajjiniin wanni ta'een achi wasiilli keenya baay'ee alangeedhaan kunkutu godhanii hoolaa yaabbatu farda seeti moo makiinaa seeti moo biskiliitii seeti moo maaliif farda yaabbattan? Innaa sana Farda yaabbattan jedhayyoo hoolaa yaabbatta. Ana dubbicha miti. Garuu yeroo daa'imummaa wanti ati gootu wanti ati dhiiftu hundumtuu gaarii sitti fakkaata waan ta'eef isa kanayyuu xiqqoo yaadadha. Yoo baay'atee waggaa 3 akkas natti fakkaata. Baay'een beeku garuu reebicha sana garuu hin irraanfadhu waan reebameef
waanan godhe sana hin irraanfanne. Kanaaf Qarshii garuu hundumti isaatu maanni seetanii karaa isheetti deebisuudha. Karaatti deebisaa turedha malee mudannoon sun kanaaf isheedha dagachamuu dide. Otoo waan niistanii jedhanii bira darbaniiti yeroo sana dhiisaniitu dagatti ture. Garuu ture ba'uu baattee ni yaadattu. Egaa reebamtee fi mudannoo ta'eef jechuudha isheedhaa fi innaan mudannoon kun lammataa immoo yeroo dhuma daa'imummaa baay'ee harmee koof ergatuu nan jaalladha. Egaa harmee kootiif buna toon danfisuuti. Abiddi na gubeera jechuudha. Amma yoo naatti illee hin banne milikiin sun milikkita waggaa meeqa bara meeqa yoo isinitti immoo idimee koo tilmaamtu waggaa koo tilmaamtu yoo isinitti hime kanaafuu mudannoo sanas hin dagadhu. Yeroo hundumayyuu yeroon harka koo laalu ofirratti hin arga waan ta'eef hin irraanfadhu jechuudha. Barree anas mee jabanaa na gubeera na buusan buna. Ishiin otoo bunaattuu gube malee otoo hojjettuu gubattee hin beektu. Maal mucaamaa magaalaa baddeeti. Mudannoo yeroo daa'immaa keenya yeroo maatiin keenya nuun lolanii jechuudha. Yeroo sana amaatti fudhanna. Garuu akka nuti karaa jal'inaarraa akka nuti waan hamaarraa deebinuuf nuun lolu reebu malee waan hamaatti akka deemnuuf miti. Amma fakkeenyaaf yeroo tapha sana taphadhu otoo itti fufee yookiin dhiisu ta'uu danda'a. Garuu reebamnaan tapha sana nan dhiiseeni. Baay'ee maatii koo nan galateeffadha. Maaliif yeroo daa'imummaa nama qixaaxuun yookiin namatti ka'uun yeroo sanaaf hamaa nutti fakkaata malee gaarummaadhaaf maatiin keenya akka nuti hin bannee fi kana godhu maatiin ammas reebanii hin beekanis miinatti. Mudannoo maatiin koo irratti na reeban jiradhee yaadu jechi wanta hamaa irratti wanti isaan irratti na reeban hin jiru. Hamaa miti kan koos xafuma irratti jechi kaanii mudannoo ani qabu garuu baay'eedha. Isa keessaa kanumadha kan inni yaadadhu malee reebamee mudannoon maatiin koo kanarraa na dhoowwan jedhu hin jiru. Qoyga sirreemne innaan qabu. Isammoo ilkaan gaas dhukkubuuf daa'ima waan taateef reebamuu otoo hin taane yeroo sana giddiidhaan qabanii sirraa buqqisu malee waan nama reeban natti hin fakkaatu. Ani ilkaan buqqifachuu hin jaaladhu na dhukkuba waan ta'eef harka fa'ii walitti nu hidhanii narraa buqqisanii beeku kanaanii jechuudha. Harmeen kun narraa buqqisa. Harka fa'ii akkasitti na hiite narraa buqqiste. Na sana yaadadha. Reebameeras hidhameeras ilkaan buqqifachuu nama dhukkuba waan ta'e warri hundumti keenya ilkaan buqqifanneerra waan ta'e sana yaadadha. Atis illee reebamteetta. Isarratti reebamee otoo hin taane giddiidhaan jira miti daa'ima waan ta'eef marfeeyyoon akkasitti waraannatan neeyyina miti. Gini ilkaan immoo isa kan akkas jennaan qalan namarraa. Wallaa firmachiin feetayyuu. Lakki maatti dhageesse maatti beektannaa sana. Maali saddeennaas ilkaan buqqifattu moo? Sannaa sana yaadattaan jedhe kaatama. Na yaadadha. Ishi mudannoon kee biyya Arabaa'oo maaltu ishii mudate? Ishiin irratti jigdee as geesse. Biyyarraa kaastee hangasitti daa'imummaa ishiitii kaastee mudannoo kan biraan irraanfadhe. Yeroo daa'imummaa koo ishee baay'ee kuffisee wajjin kufee buruqeera. Bageemteeyyuu na buruqsiteetti. Isheen hin buruqne garuu anumatti buruqee isas hin dagadhu. Yeroo biyya Arabaa maaltu si mudate? Maaltu si mudate? Mudannoo keessa ammaarratti sirreedha yeroo daa'imummaa ishiiti. Harmeen koo ishiin xiqqoo ishiin hafte waan ta'eef ishiinis xiqqoodhumaanis xiqqoodhuma. Harmeen koo ishirra keessee bishaan deemtedhani natti himan. Ishiinis hin kuftee anas nan kuffee ishiin illee anaaf jettee buruqxeetti. Hanga irratti dhugaa dubbachuudhaaf akkaadhaattis akkaadhottis ishiidha. Akkaadhaas akkaadhus taatee kan na guddiste. Daa'imummaarraa kaastee hanga kunuu biyya Arabaa geenyutti biyya Arabaatti illee waaqayyo haa eebbifamu mana tokko gallee hangasillee amma ani maatii kooyyuu yaadadhu. Dhugaa dubbachuun maaliif ishiin akkaadhaatti akkaadhuttis na wajjin jirti. Mudannoo isa ishiin na wajjin kufte guddaasaa galatoomii mucaa Egaa wajjin kufee galata. Egaa wajjin kufee galata. Na wajjin kufte osoo hin taane egaa na guddiste jechuudha. Kanaaf galatoomis hin jedha. Guddaasaa eebbifamii naa jiraadhu. Mudannoo kee biyya Arabaa erga biyya kana geesse jechuudha waan si mudate biyya kana keessatti. Mudannoo koo biyya kanaa baay'ee sana mudanne maaliif ishiin na dursitee dhuftee wanni afaan illee
akkaataan itti baruumaan mi'a muluu isaa naa barreessite akka itti nagaa nama gaafatanii naa barreessite na eegde waan ta'eef baay'ee isaa na mudanne. Garuu guyyaa tokko waa tokko na mudate. Dhufee torbee sadiitti isheen mana kimii qabu mana kimii deemtee isaa wajjiniin achi uffata maashiniitti naqanii miiccuu miti reedhanii shurraabii jaarbii isaa nagannaa bukkeetti maratanii argaan miiccamaa yoo ani maashiniitti qabe waxalika achi gargarannaa galtee argitu baay'ee wanni walitti bakka sun tuureeraan adda ciccite baay'ee booche dhugaa dubbachuuf baay'ee mimmaan buuftee booche. Anatu hin taane armee bira jirrutu boo'ee jechuudha. Maaliif sixoota haadha ishiitiiti. Haadha ishii immoo baay'ee jaallatte gaadha namni jibbu hin jiru garuu keessumaayyuu sixoota haati ishii kenniteef waan ta'eef baay'ee jaallatti. Bakka yeroo uffaticha uffattu gammachuu addaatti dhaga'ama. Hundumti keenya yoo akkas taane dasna dhugaa waan maatiin ishii namaa waan maatiin ofii namaa kennan yaadannoo godhannee yeroo hundumaa yoo ilaalle das nama jedha. Achi ani ishee biran jiru gaafa isaa wajjin deemeera isheen manatti haftee mana qulqulleessitee naattuu uffata maashinii keessa akkatti kaana garuutti agarsiiseera uffanni maaltu akka kaa'amutti agarsiifne achi uffaticha keessa geessee wajjumaan itti miiccite jechuudha. Fooxichi harkaan miiccama ture. Achi arginaanuma lafuma wanni dhumarratti arginaanuma fuute bakka malee yaa miiccamu dhamee kaawwamee miti. Baay'ee booche dhugaa dubbachuu fi baay'ee boochee baay'ee gadditee harmee kootu naaf fidettee sanumaan munni iste garuu baay'ee wanti isheen dubbatte. Yeroo isheen boochee inni isaanii naaf hin galle waan ta'eef yeroo sana dhiifamaan jedheen achi dhuftee ishiinu bakka dhiifama naa godhee gaatiin beennee fi egaa harmeen kunaa kennitti ifaan boo'e malee waan biraaf miti bakka baduu jettee na jajjabeessite deebitee jechuudha. Mudannoo koo keessaa akka namichee na mudateera wanti biyya Arabaa keessatti na mudate. Kana mudannoo yeroo biyyaa dhufullee asanseera isatti hin deeman isinuu beektu. Hin dubbadhu isarratti baay'ee na mudateera mudannoo baay'ee sodaa. Mudannoon kun yeroo biyya Arabaa dhufu asanseera baay'ee sodaadheera. Boorsaan kun yeroo darbus eessa geessitu jedheera. Biyyatti mudannoo isa kanaan na mudate yeroo biyya Arabaa dhufu biyya Arabaattis kanan na mudate yeroo ani dursitee dhuftee maaltu si mudate yeroo biyya kana naan dhufu maaltu na mudate biyya kanatti homtuu na mudanne mudannooni. Afaan irratti naasanatti afaan beektu atillee barteetu na barsiifte yeroo afaan irratti fa'i kootu naa jedhan dhaqii. Afaan irratti garuu mudannoon na mudanne garuu wantoota isaan natti dubbatanitti mataadhuma hin deebisaaf malee afaan koo erganii ji'oota muraasa ji'a 3-4 ga'ee na dhagaan afaan akkan dubbadhu afaanumaan iyyuu sinisaayyuu yoo isaan natti dubbatan isa okkeedhanis kanuma hin jedhaan isa wanni jedhanis akkanuma hin jedhaan Goodaadha jedhanii tila. innaa bakka zimma hin jedha ture maaliif yoo itti dubbatan akkasii waa baay'ee jira biyya keessatti kan odeeffamu yoo nama laalan akkasii garuu salaalchaa wanti nan sodaadha hin jiru. Akka wanni illee aggaataamillee ijoollee keenya namni argadhe hin jiru. Lammii keenyaatiin argadhe yeroo na asuufu biyya kana keessatti obbolaa ishee bira kan jiran illee lammii biyya biraati. Innaa bakka mudannoo na mudate kana kan biraan jiru. Kan akka kootti badhaadhee jira garuu carraa biyya Arabaa dhufuudha. Baay'ee waaqayyotti gammada. Mudannoon keenya kana fakkaataa inni yeroo biyya jirruusi. Kanaaf mudannoo keenya isinii qoonnee irraa amma viidiyoo biraatiin deebinee wal arginutti nagaa nuu ta'a waaqayyo isin wajjin haa ta'u. Warri nu jajjabeessitan baay'ee waaqayyo isin haa eebbisu eebbifamaa nuuf jiraadhaa isiniin jenna. Kiyyaas illee asumaan jajjabeessanii chaanaalii mataa ishee banatteettiin maatii ta'aa fi isiniin jedhee kabajaa isin gaafadhaanii amma viidiyoo biraatiin wal arginutti nagaan nuu ta'a waaqayyo isin wajjin haa ta'u. Ergaa maal dhaammatta yoo ergaa qabdu? Nagaa nuu ta'a bakka jirtanitti mudannoo qabdan isinis immoo koomentii irratti nu barreessaa yaada keessanis nu ibsaa nu jajjabeessaa nu bukkee dhaabbadhaa nus immoo isin jajjabeessinaa koomentii irratti nu barreessaa liinkii keessan jechuun akkaawuntii keessaniin isa aadaa isa wandiidhaan otoo hin taane feekiin otoo hin taane isa waannaadhaan koomentii nu barreessitan isa jala gallee isin deebisna jechuudha. Egaa waaqayyo gooftaan lafa jirtan bakka jirtanitti isin haa eegu isin wajjin haa ta'u isiniin jennee har'a kanarratti isin gaggeessinaa nagaa nuu ta'a.